Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire arramoo viidiyoo addaatiin isiniif dhufe mee dura gaafiinsi gaafadhaati ati Facebook yoon banatte waggaa meeqa fayyadamaa turte maal irraa baratte hiriyoota meeqan itti wal barte waa malee miti gaa kanin kana hunda si gaafadhuuf viidiyoo arraa tanaatu dhimma kanaan wal qabata hanga dhumatti yoon afaana turte viidiyoo gabaabaa kana keessatti waan guddaa hubatta kanneen haaree taatan subscribe godhaa maatiiwwan chaanaalichaa ammoo akkuma yeroo kaanitti laayikii godhuudhaan haa jalqabnu. Frame it as if the whole reason for making Facebook and building something was because I wanted to get girls or wanted to get into some kind of social institution. Lammummaan isaa Ameerikaadha pirogiraamara kompiitaraati hojii intarneetaa uumuudhaan beekama. Namoota Facebook hundeessan shanan keessaa kan duraati hojii gaggeessaa yookaan durataa ta'ee kan kaampaanii Facebookaa hanga ammaa gaggeessaa jiru nama umriin isaa dargaggummaatiin biiliyeenara ta'edha. Yeroo ammaa waliigalli qabeenya isaa doolaara biiliyoona 116 oli. Mark Zuckerberg kan dhalate Mee 14 bara 1984 Ameerikaa New Yorkitti. Hiriyoota isaa afur waliin ta'uudhaan doormii Harvard University keessa ta'anii Facebook yeroo duraatiif ifa godhan. Ergas booda dargaggoonni kun weebsaayitii Facebookaa dhaabbata garaagaraatiin beeksisuu erga itti fufan booda gara Kaalifoorniyaatti ce'an. Mark gaafa umriin isaa waggaa 23 guutu milkaa'ina Facebookaatiin wal qabatee qabeenya miiliyeenara ta'uu danda'e. Bara 2012 qofatti lakkoofsi fayyadamtoota Facebookaa nama biiliyoona tokko ga'ee ture. Mark Zuckerberg hiriyoota isaa kanneen Facebookaa waliin jalqabanii yeroo hedduu wal dhabdee keessa galee ture. Rakkoon bu'uuraa kana uumes sheerii kaampaanii Facebookaa keessatti qaban irraa ka'aniiti. Bara 2010 irraa jalqabee gaazexaan Times namoota addunyaa kanarratti dhiibbaa geessisanii fi abbootii qabeenyaa gurguddaa addunyaa tanaa dhibba keessatti filee barreessee ture. Moggaasni kabaja namoota addunyaarraa dhiibbaa uumuu danda'aniif waggarraa kennamudha. Bara 2011tti Ayuudota yookaan uummata Jewish kan addunyaa guuturra jiran keessaa adda durummaadhaan Mark namoota dhiibbaa uumuu danda'an jee Jerusalem Post filee ture. Mark filmii milkaa'ina jireenya isaa seenessu bara 2010tti Aktara Eisenberg jedhamuun hojjetameefii ture. Filmiin kun Oskaariif illee kaadhimamee hanga badhaasota garaagaraa hedduu injifatutti ga'ee ture. Mark Zuckerberg kan dhalate abbaa isaa haakima ilkee kan ta'e Edward Zuckerberg fi haadha isaa ogeessa xiinsammuu kan taate Karen Impinar irraa biyya Ameerikaa New Yorkitti. Ijoollee isaanii keessaa dhiirtii isa qofa waan ta'eef obboleeyyan isaa shamarran sadii waliin guddate. Mana barumsaa sadarkaa gadii osoo jiru badhaasa saayinsii injifachuu danda'ee jira. Iyyannoo seensa kolleejitiif qopheesse irratti afaanota akka Faransaay, Hibruu, Laatiin fi afaanota Giriikota durii barreessuu fi dubbisuu akka danda'u barreessee ture. Mark Zuckerberg kompiitara fayyadamuu fi sooftiweera kalaquu kan jalqabe barataa mana barumsaa elementarii ta'eeti. Jalqaba bara 1990mootaa keessa abbaan isaa pirogiraamota bu'uuraa ta'an akka isa barsiisaa ture dubbata. Sanbooda ogeessa dagaagina sooftiweeraa kan ta'e David Newman akka qo'achiisuuf ramadamee fi waa hedduu barsiisaa ture. Yeroo sanitti Newman nama Mark qo'achiisu ta'uun hedduu akka ulfaatu dubbatee ture. Osoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa baratuu kolleejjii naannawa mana isaanii jiru tokko seenee eebbifamuu danda'ee ture. Umruma isaa ijoollummaatiin fedhii guddaa pirogiraama kompiitaraatiif kan qabu Mark geema fi meeshaalee nama wal qunnamsiisaniif xiyyeeffannoo guddaa kennuu ture. Kanumarraa ka'ee kompiitara kiliinika abbaa isaatii fi mana isaanii kan jireenyaa keessa jiru akka odeeffannoo wal jijjiiran godhuuf jecha pirogiraama Zuuknet jedhee moggaase tokko uumuu danda'ee ture. Barreessaan Joosee Antooniyoo jedhamu tokko daa'imman yeroo sanii geema Mark tolcheen akka taphachaa turan barreessee ture. Mark Zuckerberg umrii saniin fakkii artistoonni hiriyoota isaa kaasan salphumatti akkamitti akka gara geemaa jijjiiraa ture dubbata. Harvard University barumsa isaa erga jalqabee booda osoo hedduu hin turin pirogiraama hedduu mataa isaatiin hojjechuudhaan beekamtii argachuu yeroo ittiin fudhanne ture. University kana keessatti kompiitara saayinsii qofa osoo hin taane saayikoloojis baratee ture. Hiriyaan isaa kan doormii tokko akka ibsutti Mark suuraa namoonni dhiyeessaniif keessaa tamtu bareeddudha kan jedhu adda baasuudhaaf pirogiraama Facemash jedhamu akka bashannanatti jalqabe. Doormii isaanii keessaa kitaaba suuraa fi maqaa namoota qabu kan Facebook jedhamu akka qabaachuu turan dubbata. Akkasitti Mark dhiira lamaa fi dubartii lama weebsaayitii haaraa uume irratti maxxansee eenyu akka irra bareedu namoota filachiisee daataa walitti qabuu fi dhumarrattis bu'aa argame lakkaa'uu yaaduudhaan kan waan kana uumeef. Garuu guyyaa itti aanu yuunivarsiitii weebsaayitii kana jalaa cufe. Sababni isaan himan immoo neetworkii yuunivarsiitii BC godhuu fi barattoonni akka intarneeta sirriitti hin fayyadamne godhuudhaa jedhaniin. Barattoonni hedduunis hayyama isaanii malee suuraa isaanii waan fayyadameef mormii dhageessisuu jalqaban. Dhumarratti Mark ifaan ifatti dhiifama gaafachuuf dirqame. Bara 2004tti seemisteera lammaffaarratti weebsaayitii haaraaf koodii haaraa qopheesse. Feebruaarii 2004 ifaan ifatti Facebook beeksise.
Maarki piroojeektii isaa kan jalqabaa xumuruuf barumsa isaa addaan muruun dirqama itti ta'e. Waggaa 10 booda bara 2014 Harvard Yuunivarsiitii deebi'ee barumsa isaa xumure. Bara 2010tti fayyadamtoonni Feesbuukaa nama miiliyoona 500 ta'uu ibsee ture. Baruma sanitti gaazexaan Vanity Fair umrii odeeffannootiin namoota 100 keessaa maarkii tokkoffarra kaa'ee ture. Abbootii qabeenyaa jiran keessaa immoo 23ffaa akka ta'e barreessee ture. Maarkii konferansii guddaa teknooloojii tokkorratti namoota intarneetaa waliin beekne biiliyoona 5 ta'an akka gargaaru dubbatee ture. Maarkii paartiin siyaasaa inni hordofuu fi deeggarullee ifaan ifatti wanni beekamu hin turre. Jaalallee isaa tan gaafa barataa ture wal jaalatan Piriisillaa Chaan waliin bultii jaarratee jiraata. Guyyaa yuunivarsiitii irraa eebbifaman aruuza isaaniitis walumarratti godhan. Maarkii akka jedhutti ikoonomiin addunyaa tanaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een jijjiiramaa jira. Ikoonomiin kana booda immoo beekumsaan ta'a ja'a. Kutaalee hawaasaa hundaa'uu gara onlaayinaa fiduudhaan jireenya biiliyoonerootaa qofaa miti kan jijjiiramu. Hawaasni kun oomishni isaaniitii fi wanni isaan addunyaaf gumaachan hanguma dabalaa deemu faayidaa nuti argannus dabalaa deema ilaalcha ja'uu qabatee dargaggeessa fooyya'insa addunyaatiif qabeenya fi sammuu isaa fayyadamaa jirudha. Maarkii Google Plus fayyadamuu ture. Bara 2011tti hundeessitoota Google kan ta'an Larry Page fi Sergey Brin caaluudhaan hordoftoota Feesbuukaa hedduu horachuu nama danda'edha. Bara 2012tti garuu gara sadarkaa 84ffatti gabbu'e. Fuula sanirratti waa'ee isaa kan ibsu suuraa takka qofa maxxansee ture. Mark Zuckerberg dhaabbata diiyaaspooraa jedhamu kan walitti dhufeenya odeeffannoo raabsuu irratti hojjetuuf maallaqa hangi isaa hin beekamne kennee ture. Bara 2010tti mana barumsa neetwork public haaraa New Jerseytti ijaarameef doolaara miiliyoona 100 gumaachee ture. Mark biiliyooneroota akka Bill Gates fi Warren Buffett waliin ta'uudhaan adeemsa yeroo keessa walakkaa qabeenya isaanii hojii tola ooltummaatiif akka kennan waliigaltee mallatteessanii turan. Bara 2013tti Silicon Valley Community Foundationiif gahee Facebook irraa doolaara miiliyoona 18 dabarsee kennee ture. Yeroo sanitti gaheen Feesbuukaa waliigalatti doolaara miiliyoona 990 ture. Baruma 2013 keessa Maarkii fi haati manaa isaa walumaa galatti doolaara biiliyoona 1 ol tola ooltummaaf gumaachuudhaan namoota 50 filataman keessaa durarratti barreeffamanii turan. Bara 2014 duula Iboolaa dhaabsisuuf godhame gargaaruufis doolaara miiliyoona 25 gumaachee ture. Bara 2020 keessa qorannoo qoricha vaayirasii koronaatiif kan oolu doolaara miiliyoona 25 arjoome. Mee amma immoo iccitii milkaa'ina Maark Zuckerberg 12 haalaallu. Haa jennuuti Maarkii yaada Feesbuuk uumuu kana eessaa fide? Gurbaan dargaggeessu kun umrii tanaan addunyaa guutuurratti biiliyoonera guddaa ta'ee akka yaamamu maaltu isa godhe? Maarkii dargaggeessa zeeroo irraa ka'ee yeroo gabaabduu keessatti tarree biiliyoonerootaa keessatti ramadamuu danda'edha. Nuti yeroo halaala laallu nama carra qabeessa jennee yaamuu dandeenya. Garuu bakki amma inni jiruu fi qabeenyi inni qabu kun isaan mala. Wanni guddaa fi faayidaa qabu anaa fi hiriyoota kiyyaafis maallaqa arganne kana osoo hin taane sirna waltajjii odeeffannoo bilisaan uummata addunyaatiif uumuudha ja'a. Biiliyoonera ta'uu isaa caalaa wanni inni faayidaa hawaasaatiif hojjete akka isa gammachiisu dubbata. Kanaaf dargaggeessa biiliyoonera kanarraa waan amma itti aanee dhufu kana akka barannu kan hin filee fideef. Maark Zuckerberg irraa maal baranna? Tokkoffaa mul'ata qabaadhu. Namoonni hedduun akka yaadanitti namni kun lafuma qullarraa ka'ee waan biiliyoonera ta'e itti fakkaata. Feesbuuk gaafa uumus qubuma harka isaatiin qofa tuttuqee akka tolchetti yaaduu dandeenya. Kuni garuu cimina nama kanaa dhoysuudha ta'a. Maark Zuckerberg nama halkan tokko qofatti uumamee dhumee miti. Milkaa'inaa fi beekamtiin isaa kan dhufe mul'ata inni qaburraayi. Guddinaa fi faayidaa hawaasaaf hojjechuu fi uummata jaalachuu isaatu asiin isa ga'e. Yeroo tokko Naapooliyoon Hiil akkas jedhee ture. Nama beekamaa fi milkaa'aa ta'uun kan jalqabu fedhii guddaa nuti keessa keenyaa qabnu irraa hiija. Mee ati yoo obboleessa kiyya obboleettii tiyya jireenya amma jiraachaa jirtu kana keessatti maal taatee argamuu barbaadda? Waggoota kurnan dhufa kana keessatti eessa fi akkam keessatti of arguu hawwita? Erga du'aan addunyaa tana gallakkiftee hoo akkamitti yaadatamuu barbaadda? Lammaffaan bakka guddaa akka geessu waan guddaa yaadi. Feesbuukni piroojeektii xiqqaa kompiitara Maarkii keessatti qophaa'e tokko ture. Hiriyoonni isaa irra deddeebi'anii akka gurguru itti himaa turan inni garuu ni dide. Hin gurguru jee wanni irratti cicheef gatiin dadhabbii isaatiif kafalame waan xiqqaa ta'eefi miti. Fedhiin isaa guddaadha. Addunyaa tana guutuu jijjiiruudhaaf waan yaada qabuufi malee. Yeroo sanitti piroojeektiin Feesbuukaa xiqqaa ta'ullee fedhiin Maarkii garuu guddaadha ture. Yaanni hiriyoota isaa Feesbuukni sadarkaa kolleejjii san keessa qofatti akka hojiirra oolu ture karoorri isaanii. Karoorri Maarkii immoo piroojeektiin Feesbuukaa piroojeektii addunyaa guutuu akka ta'uudha. Namoonni walitti dhufeenya isaanii akka ittiin uummataniif yaadaa ture. Namoonni gaafa san piroojeektiin Feesbuukaa piroojeektii doolaara miliyoonaa akka ta'etti yaaduu turan. Maarkii ammoo piroojeektiin kun kaampaanii doolaara
doolaara biiliyoonota akka ta'utti yaadaa ture. Isinoo mee obboleeyyan kiyyaa hojiin xiqqoon arra harkaa qabdantu maal isinitti fakkaatti? Biizinasiin xiqqaan arra harkaa qabdu kun boruu eessan nagaa jettanii yaadaa jirtan? Waanuma nyaattee bultu harkaa gara afaanii yaadaa jiraattamoo? Waanuma xiqqoo arra itti jirtu kana guddiftee biiliyoonara ta'uuf karoorfataa jirta? Na dhageessaa obboleessoo, milkaa'inni waanuma guyyaa tokkoon dhugoomu osoo hin taane waan guddaa yaaduu fi isa yaaddesan bira ga'uuf immoo istiraateejii ati ittiin sossootuun galma ga'uu danda'a. Sadaffaa waanuma xiqqaa tokkoon jalqabuudha. Maark Zuukarberg abjuu guddaadhaa fi karoora ajaa'ibaa istiraateejik ta'e qabaachuu ture. Piroojeektii addunyaa guutuutii fi yaada daldalaa kan doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu baasu harka isarraa akka qabu amana. Haa ta'u malee imala isaa kan jalqabe waan xiqqarraahe. Wanti xiqqoo hojjechuun abdii isaa hin kutachiifne. Kaapitaala ka'umsaa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu hanga argatuu dhaabbatee hin eeyne. Biiroo kolleejjii xiqqoo takka fayyadamee kaapitaala xiqqaa qabu akka soogiddatti itti fayyadamaatii fi humna guddaa beekumsaa fi gatii hurkaa isaa fayyadameeti kan jalqabe. Akkasuma Maark Zuukarberg arraan tana addunyaa tanarraa namoota umrii dargaggummaatiin qabeenyi isaanii samii tuqe keessaa sadarkaa tokkoffarratti argama. Waan xiqqaa yookaan zeeroo raayis ta'u numa jalqabuudha malee sodaannee tattaa'uu hin qabnu. Inumaatu waan hojjetterraa kan gammachuu argachuu dandeessu gaafa zeeroo irraa kaatee bu'aa of harkatti agarteera. Afuraffaan ofitti amantummaadha. Murtee fedhe keessattillee haa ta'u nama milkaa'aa ta'anii argamuudhaaf wanni akka ofitti amantummaadhaa gaarii hin jiru. Maark Zuukarberg ofitti amantummaadhaan kan guutame ture. Waan tokko jalqabuu fi gara milkaa'inatti jijjiiruudhaaf jalqaba ofitti amanuutu nurraa eegama. Waan eegallee ofumaaf galmaan ga'uu akka dandeenyu amanuu waliin. Mataa kee akka namni cimaa tokkotti ilaalii itti amani. Rabbiin keessa keetitti humnaa fi dandeettii ajaa'ibaa akkasiif kenne amaniitii itti fayyadami. Shanaffaan fedhii fi miira keessa keetii hordofi. Maal osoo dalaydee keessa kee itti gammada sitti fakkaata? Gara keessa keetii oofe deemuudhaaf qophiidha. Waan keessa keessa jaalatu argachuuf aarsaa sirraa barbaachisu hunda kafaluuf qophooyte. Seenaa akka Maark Zuukarberg yoo ofirratti hojjechuu barbaadde gaafilee kanaaf deebisaa laadhu. Maark yeroo ijoollummaa isarraa jaalala piroogiraama kompiitaraa kan qabu yeroo ta'u jaalaluma saniin itti fufe. Namni hundi milkaa'ina Maarkii ni jaalata. Milkaa'ina isaa kanaaf hedduutu hawwa. Garuu namoota muraasa qofaatu waan jaalatuuf jecha barumsa isaa kan yuunivarsiitii akka addaan muruuf dirqame beeka. Murannoon hin duune zeeroo irraa ka'ee qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amu ijaaruuf furtuu ijoo akka ta'e Maark ilma Zuukarberg irraa ni baranna. Jaaffaan qeeqaaf of qopheessi. Osoon hin duune duratti waa'ee kiyyarratti filmiin akka dalagamu hin barbaadu jaa Maark Zuukarberg. Akkuma nama hojii uumuu fi milkaa'aa kamittuu Maarkis qeeqamuu jalaa hin baane. Haa ta'u malee qeeqamuun duubatti hin deebifne. Qeeqamuun ol guddachuudhaaf barbaachisaadha. Kana amannee fudhannee fuulduratti deemuu qofa osoo hin taane qeeqa gara milkaa'inatti jijjiiruutu nurraa eegama. Torbaffaan cimina qabaachuudha. Yoo sirriitti ilaaltee jiraatte namni cimee hojjetu bakka hundatti barbaadamaadha. Milkaa'ina mi'aawaa san dura hurkaatu dhufa. Namni tokkolleen harka isaa lamaan kiisha keessa kaayyatee masalaala qoree ol ba'uu hin danda'u. Irra hedduun namoota milkaa'aniitii fi kanneen barumsa kolleejjii addaan kutanii biiliyoonara ta'uu danda'an hundi milkaa'ina isaaniitiif wanni guddaan jabaatanii hojjechuudha. Yeroo namoonni rafan halkan ka'anii dalaguudhaan milkaa'an. Saddeettaffaa warra sii oliitiin wal dorgomuu hin sodaatin. Maark Zuukarberg Feesbuukni akka onnee intarneeta hundaa ta'uu barbaada ture. Waan hunda Feesbuukni akka to'atuudha fedhiin isaa. Garuu kana godhuuf gufuutu isa mudate. Gufuu hooggansi hin ja'u, gufuu salphaasitti hin fakkaatin gaa obboleessoo. Gufuu guddoo akka gaaraa Googil ta'uu isaati. Maarki Googil guddaa kanaan dorgomuuf hin sodaanne ture. Inumaatu milkaa'inni kan argamu warra gurguddaa kana jalaani. Milkaa'inni leenca cinatti argama garuu gootota qofaatu itti achi deema. Kanaaf egaa daffaarii ta'uun iccitii milkaa'inaa warra milkaa'anii akka ta'e kan himamuuf. Namni tokko daffaarii ta'u malee riskii hin fudhatu. Riskii fudhatu malee immoo milkaa'uu hin danda'u dubbii cirodhumte. Saglaffaan xiyyeeffannoo qabaachuudha. Of eeggannoo guddaa kan hin godhu kaayyoon dhaabbadhee fi kaayyoo addunyaa tana nama hundaaf banaa godhuu ja'uuf hin dhaabbadhaa jaa Maark Zuukarberg. Obboleessoo namni kun maaliif akka kaampaanii Feesbuukaa kana dhaabe ni beektaa? Kaayyoo isaa san galmaan ga'uuf xiyyeeffannoo guddaadhaan waan Feesbuuk irratti dalageefi. Kanaaf namoonni gurguddaan addunyaa tanaa kanneen akka Warren Buffett, Bill Gates fi Andrew Carnegie humna xiyyeeffannoo wanni irra deddeebi'anii himaniif. Waanuma agarte jala yoo fiide bu'aan argamus darreedha. Waan tokko irratti yoo xiyyeeffatte ammoo bu'aan isaa guddaadha. Warren Buffett akka jedhutti xiyyeeffannoon waan tokko hanga milkaa'utti jala bu'uudhaa jira. Kurnaffaan balaa yoo si mudattellee keessummeessuu baradhu. Addunyaa jijjiiramtuu lama keessatti riskii fudhatanii kanneen gara hojii seenan yoo jiraatan kufiinsan illee dorgoman ja'a barreessaa beekamaan Roobert Kiyosaakiin. Riskii fudhatee hojiitti hanga hiikutti namni guddaan dabarteef tokkolleen hin jiru. Maark piroojeektii Feesbuukaa bakkaan ga'uuf gaafa barumsiisaa addaan kutu rakkoo itti dhuftu gammachuun simachuuf of qopheesseeti. Googiliin gaafa qabsoo wal qabu hin sodaanne riskii fudhatee itti seene. Feesbuukaa akka haareetti eegalchiisuu fi fuuldura maal akka mudatu beekuu dhabuun mataan isaatu riskii guddaadha. Walumaa galatti intarpireenarshiippiin adeemsa riskiidhaan guutameedha.
Kudha tokkoffaan deemsa eegalte itti fufi. Tapha interpreneurshipii keessatti isa fuulduraa caalaa adeemsa isaatu nama gammachiisa. Waan tokko gaafa eegaltu adeemsa isaati. Jalqabarraa kaatee xumurarra gahuudhaaf gufuulee hedduutu jidduutti si mudata. Gufuulee si mudatan adeemsaan injifataa yoo deemte malee jalqabarraa kaatee xumura gahuu hin dandeessu jaa Roobert Kiyosaakiin. Waan tokko uumuun adeemsa, jalqabuun adeemsa biraa yeroo ta'u, waan jalqabde keessa turuunis waan biraati. Facebook ni milkaa'ina sa'a 24 miti. Adeemsa ciminaan hojjechuu yeroo dheeraa booda dhufe. Mark Zuckerberg guyyaa tokkoon biiliyoonara ta'uu hin dandeenye. Waggoota hedduuf hojjechaa ture. Ammallee irratti hojjechaa jira. Kana ogummaan dandeettii waa uumuu inni guddaan. Dhumarratti waa'ee Mark Zuckerberg kan nama birarraa adda isa godhuu fi ajaa'ibni biraa hin jiru. Dargaggeessa umrii ijoollummaatti biiliyoonara ta'e akka ta'uuf ilma namarraa addatti wanni isa qofaaf kenname hin jiru. Akkuma nama kamitti torbaanitti sa'a 50 hanga 60 dalaga. Akka inni jedhutti sa'a 24 keessaa kan inni hojiidhaan biiroo keessatti dabarsu sa'a 10 hanga sa'a 12 hin caalu. Bakka amma jiruu fi milkaa'inni inni irra ga'e kun isaan mala. Sababni isaatis abjuu isaati, karoora isaati fi bu'aa dadhabbii isaati. Hojii isaa jaalalaan itti fufe hunda caalaa xiyyeeffannoo Facebookaaf laate. Kanaaf dargaggoota osoo hin dhaalin hurkaa ofiitiin umrii xiqqaadhaan biiliyoonara ta'an keessaa tokko kan ta'eef dhageessee obboleessoo milkaa'inni hojiidhaan malee carraadhaan hangas hunda waliin qabatu quba qabaadhu. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kan arraa kana fakkaata. Seenaa nama jayina kanarraa waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Viidiyoon kun nama hedduu bira akka gahu laayik godhuu hin dagatina. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura isiniin jaaladha.